السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاح خيالا لوتو تخيي خواجمو الراس دي بيلو فيتن جرا الراس ويس ينقرسي زيتين دفع ودو قام ستين دبرن اندور يوتيوب channel خينا subscribe godhu dan jajjabeessa isinin jenna kana tokkon dhufe laal bakkatoo diimtu kana beeytame subscribe godha notification all godhadhaadha waan nuti gadhiifnu videos seenaadha hortoo ammas gama barnoota keenyaatti barra nu hortofa. Amma gama barnoota keenyaatti dabarra nu hordofa isinin jenna dhiifama. Wanta nuti qabanne isiniif dhufnes shariyaa moobaayiliidha. Akkamitti rasiida namaaf argina Suudii keessa fi akkamitti rasiida biyya erganna lamaan kana isin garsiifna hanga dhumaatti nu wajjin tura. Jalqaba risaalaa dhufna. Biyya erguudhaaf mallattoo qalamaa tana tuyna san booda kana tuyna san booda jaha duwwaa sagal duwwaa goone jala kanatti dhufne jala kanatti dhufne lakkoofsa Itoophiyaatti galfanna dura taafa barra isine duwwaa sagal duwwaa jaha soddomii takka eega kanatti lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffanne booda sandi balatti wattu tana tuyna sandi attu tana tuyna ti argina risaalaa nu dhufa obsaan eegna. Okay, akkuma risaalaa tana gattuyna akkanatti eegala gattuyna boodatti nu fidee jira jechuus filadhu yaa khafeete as keessa riyaala qarshii jaan riyaala 25 riyaala 10.5 50 sadaffaan riyaala 20 qarshii 100 afraffaan riyaala 100 Itoophiyaadha jechuudha. Hoggunni kanatti nuuf fidee booda bakka itti barreessan tana dhufne lakkoofsa feene filanna as keessa tokko ta'us lama ta'us sadii ta'us afur ta'us. Fakkeenyaaf waan biraa tokko ittiin barbaaddu fiddeetuma fakkeenyaaf lakkoofsa afuraa godhume anamma keessaan qabu qarshiidha waa'ee naan jiru laalla. Akkanaan jahin qabdu qarshii ta'e guuttadhu jechaa jira jechuudha. Akkasitti ergatanii Suudii keessa akkamitti namaaf argina jiru laallaa jechuudha. Mana bilbilaa foon buuka kana dhuftanii okay gootanii
Kun kara fidee booda urjii takka lama sadii goota. Kana goota. San booda lakkoofsa bichaa hasoodii keessa fedhe haa ta'u itti galchitaa jechuudha. Hogguu itti galchite booda ammallee urjii goota. Laazima kudhan keessa qabaachuu qabda, 10 ol akkasiifillee keessatti 5 fuutee san booda hogguu lakkoofsa bichaatti galchite urjii goote booda gatii isaa ergitu san 20 ta'us 30 ta'us 5 ta'us akkanatti eega barreessite booda kanatti tuuyitaa jechuudha. Akkanatti itti galchite san booda kanatti tuuyita, itti gaddeefta, sekandiin dhaabbatu dhaqee seenaa fi jechuudha. Akkasii barnoonni keenya har'aa kanuma. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Barnoota biraatiin walitti dachaanutti nagaan nuu tura.